Ashama arkefuni ordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii annagaara rabbiin geellanni haa ta'u jechaati egaa har'a malsini jechuun dhufee jira adaraa keessanii namoonni viidiyoo kana argitanii subscribe gootanii na jajjabeessuutii hin dagatinaa yaada qabdan immoo commentii jala kaa isiniin jedha hedduu sin jaalladha hedduu sin kabaja like godha share illee godha tumsi keessanii hedduu na barbaachisa isin yoo hore kana qabdan malee eenyu hore kana hin qabu isiniin jedha gara itti darbina. Warra dafqa namaa nyaatanii warra himimmaan namaa buusanii guyyaa tokko hin farada bara kana isa miidhame caalaa isa miidheetu rakkata hin argina walumaa waaqayyoon farada jechuun barbaada xumureera. Beektamni ittiin boqonnaa dhabe ofii kootiin boqonnaa dhabe siigalee hojii koorraa sadarkaa hojii koorraa na kaachisutti sadarkaa waa'ee koo yaaduu dadhabuutti hin ga'e siigalee yeroo yaadu maaliif kaarrisiitii ergaa birrii 450 birrii 300 birrii 200 birrii 100 diraama 15,000 bakka waan hin godhu wallaalee raagaa qabatamaatiin waa baay'ee argaan ola siigalee maaliif waan akkasii hojii akkasii ijoollee muraasaaf gaafa hin deddeebisu hunduu gara koo dhufa siigalee inni kan birrii Itoophiyaa akkasitti narraa dabarsiifate maaloo nama hedduudha siigalee yeroon ilaalu jireenya mataa koo na dagachiise sammuu kooti ol na taasise maaliif ani ilmi namaa tokko yeroo dhufee na biratti boo dhugaadha saayikooloojikaalii namni sammuu qabu namni yaadu namni illinaa qabu isatti dhaga'ama siigalee jireenya koo jijjiira jedhee kennu lubbuu koo naa oolchi hamma kanaatti sadarkaa ga'amuutti gaafa ga'amu ani በጣም ሰሰትኩት ነንገድ ሲገለ ልቡ ኮና ወልጭ ልቡ ኮከ ጅራቱ በርባዳ ነማን ጀሩ ጅራ የሮኔ ከናብ ዱበዴ ከናብ ዲሱሞ ድርቀ መሰረት ሲልበቹ ቀብደ ከነስ ዱበቹ ቀብደ ሲገለ ነማ ኦፊና ጅዱጋ ዋቀዮ ዋቀ ጅራታ ሰናፈኒ ፈሜት ልቡ ኮ እንደበርሰ ነማጀት ጅራ ማል ጀተከነ ነመን ጎርሲ አዲቫይስ ጎዴ ዋናን ቀቡን ለገርጋሬ ኦፍሲ በቃ ቆይ ጅሬኝን ደርባ ብሪኒን ዱፍቲን ደርቢቲ ሲገለ obsiyaadho godhe ilma dhiiraa keessumattu ilma dhiiraa himmaansaa buusee bu'ee abbaan koo nama meeqarraa leeddee meeqa lixee seeneeti birrii kana fidee walitti naa qabeera ani maal jedheen biyya keessa taa'a maal jedheen fuuldura namaa deemaa achi dhaqee jijjiirameen abbaa koo birrii abbaan koo liqeeffate deebisee ofii koo jijjiiramadee yaade har'a garuu harka duwwaatti hafee waynaan milkoone maraatu ta'eera nama naan jedhee jiraachuudha. Sigaddisiisa baay'ee baay'een keessa miidiyaa irra shuma mul'attu argitu malee namni wanta ta'aa jiru sin ajaa'iba dhugaadha. Sinigalee idoon waan hin daddafki nama akkamitti akka namatti mi'aawun beeku walumaa gala akkasitti kanaaf hin dhiisee jaalladhee miti dhugaa baasuus jibbee miti garuu hunda ta'e waan ta'eef natti ulfaate siigalee sammuu koo amma dhabuutti hin ga'e. Ofii yaaduu dhiisee mina waa hedduu jira siigalee malee akkasii haasaasinifti dheeresse kanatu jira kani maartii immoo viidiyoo ishee argeera mucaa kana viidiyoo ishee argee na gaddisiiseeni maqaa namaa miishin gochuun barbaanne garuu viidiyoo sanarratti immoo yoo maqaa namaa miishin gochuu maaliif maqaa namaa miishin gochuu dhiiseera ka maqaa nama tokkoo dha'ee maqaa nama tokkoo hin dha'u akka walii galaatti maqaa hedduutu na bira jira waan ta'eef garuu waan na gaddisiisee viidiyoo tokko hojjedheera waaqayyoo warra dafqa namaa nyaatanii warra himimmaan namaa buusanii guyyaa tokko hin farada bara kana isa miidhame caalaa isa miidheetu rakkata hin argina walumaa waaqayyoon farada jechuun barbaada xumureera. Waaqayyo isaa eebbisu kennuu koo dhugaatii nama jabaadha waaqayyo baraaf jireenya kee eebbisu kunoo jiraadhu dhugaa umurii kee adeeressu kanumaan caalatti. Nama dhugaa dubbatu si haa godhu namni dhugaa dubbatu immoo yeroo baay'ee nama biratti injibbamaa fudhataman qabu gini kennoollee namni injibbu nama baay'eetun isa jaallata warri dafqa namaa haatanii dimeejii muluu hataafti hattuun namni dafqa namaa nyaattu gini akkuma obboleettiin keenya jette osoo waaqayyotti kennanii dhiisanii waraanni waaqayyo ga'een jiru abbaa seeraa olaanaa waaqayyo ga'een jiru waaqayyo waaqarra namni sitti murteessee oliyyannoo fudhattee iddoo biraa deemuu dandeessa waaqayyo waaqarraa sitti murteessee naan oliyyannoo bakkaa fudhattuun qabdu amma barbaaddee osoo ta'e jechaadha. Silazii yomaayyuu mitii siniin jedha. Tafee
Qannoo eebbifame baay'ee dhugaa. Waaqayyo si haa eebbisu. Qannoo ani sin hordofaa. Gara keessaatiinis illee si dubbiseeraani. Waaqayyo guddaa si haa eebbisu. Yoo callistee si dhibba keessaa dhibbaa wanti kun dhukkubbiin isaa dhukkubbii dhumadha. Kanaaf gaaf tokko Mardokaayi Asteeriin akkas jedhe. Waaqayyo waa malee mana mootii sana keessa sin keenye yoo sagalee kee dhaga'ee mootiin kun garaasii laafuu danda'a. Sabni keenya dhumuudhaaf jedha. Kanaaf iyyuu waan inni garaasii laafuu fi waan inni si dhaga'uu fi dhaqiitii mootiitti nuuf himi sabni kun dhumaa jira jedhiitii qomoon kun lafarraa badaa jira jedhiitii mootiitti nuuf himi jedhee Mardokaayi Asteeritti dhaamsa kana dhaamsataa ture xalayaa kanatti barreeffata. Maaliifan akkas jedhee Waaqayyoo addunyaa kanarra amma nuti jirrutti amma nuti lubbuudhaan jirrutti waa malee bakka tokko nun kaa'u. Dubbiin sin amma dubbattan kuni miiraan utuu hin taane Waaqayyumatu nama keessa kaa'a. Sababii kanaaf maqaa namaa dhabuudhaan yoo ulfaate illee ani akka kootti tarii sin ajajuudhaaf yookaan akkas godhaa jechuudhaaf utuu hin taane akkuma sagalee Waaqayyootti Waaqayyo waa malee naman kaa'u waan ta'eefi barsiisuma gaggabaabaa yookaan shoorti viidiyoo dhaloonni kun dursee akka of eeggatuu fi kanuma irraa baratullee hamma danda'ame akka saroonni kun isaan hin nyaanne akka yeeyyoonni kun warra kaan hin nyaanne utuu isaan hin beekne onlaayinii kanarra hamma danda'ame gadhiistanii warri kaan riipoostii gochuudhaan warra sirratti amma fakkeenyaa fi miidhama kana as ba'anii dubbatan kun barsiisa gaggabaabaa viidiyoo gaggabaabaa hojjetamu kana riipoostii gochuudhaan koppii gochuudhaan namoota baay'ee biraan ga'anii barsiisa kanaan namoonni akka of eeggatan yoo godhan baay'ee gaariidha. Maaliif akkuma obboleessi koo qannoo namaa jedhee inni dookimentii baay'ee biraa qaba. Asuma irratti barsiisa baay'ee qopheessuu danda'a. Obsaan akkasidha. Namoonni kan biraan jiru saroota kan harkaa baasuudhaa fi Waaqayyotu sin kaa'e waan ta'eef hin callisinaa sinin jechuu barbaadeetani. Maaliif hattuun fuula Waaqayyoo irrattis yoo ta'e fuula namaa irrattis yoo ta'e fuula seeraa irrattis yoo ta'e kabajan qabu. Sirriidha dadhabbii qabaa namni gaa hojii mataa isaa hojjeta dhugaa dubbachuu fi qannoos yoo ta'e namni jireenya mo'achuudhaa fi fiigaa haa ta'u garuu utuma kana keessa jirtanii boo'icha namaa kana teenyee ilaaluun immoo garaa namaa raasa waan ta'eef akka namaatti namatti dhaga'ama waan ta'eef wama gaggabaabaa maqaa namaa dha'uu yookaan immoo bifa kanaatiin deemuu akkuma obboleessi koo jedhee utuu itti fuftanii anaa fi dheebuu kootii isiniin jechuuf hin jedhee Waaqayyo waa malee iddoo tokko naman kaa'u waa malees naman dubbachiisu waa malees immoo laayinii kana Waaqayyo namaaf hin kennu waan ta'eef abdiin kutatinaa Waaqayyo warri imimmaan gaddaa dhangalaasa sanyii facaasanidha sagalee Waaqayyo sagalee gammachuu dhageessisaa hin hammatuudha. Imimmaan gaddaa yoo qabaate iyyuu Waaqayyo iyyatti godha dadhabbii namaatti waan ta'eef sagalee gammachuu dhageessisaa hammachuun waan jiruufi jabaadhaa. Waaqayyo gaariidha. Yesus Kiristoos inni iddoo kana nu kaa'e inni kana nu keessa kaa'e Waaqayyo amanamaadhaan isiniin jedhaani. Eebbifamaa yeroo keessan dheeraan fudhadhe garuu dhiifama Waaqayyo isin faana ta'u ursa. Yeroo ammaa kanatti namoonni hundumtiyyuu jechuudha namoota nuti nama gaariidha nama amantiiti jennee to'ii fakkeenya gurguddaa fudhannu dhoksaatti waan hin taane keessatti jaalala maallaqaatiin qabamuudhaan obboloota miidhaa oolu jechuudha. Kanaafiyyuu bara kana keessatti baay'uma tokko of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Namoonni maallaqa ergattanillee akkasuma immoo biyyoota irraa gara biyya biraatti kan darbitanii biyyallee galtanii yeroo dallaala wajjin wal qunnamtii hojiidhaaf jechuudha gara biyya biraa imaluudhaaf jirtanii of eeggannoo baay'eedhuma tokko nama barbaachisaa. Kanaaf yeroo baay'ee hin beektu jechuudha nama kennaa jedhamu jechuudha. Dabqa ijoollota keenya warroota nyaataman keessumaa ijoollota dhiirota biyyarra kan ba'anii dallaalan baay'ee kan isaan irratti taphatu isaaniif sagalee ta'uudhaan namoota hedduudhaaf fi maallaqallee deebisiisatii ture jechuudha. Yeroo ammaa kanatti garuutii dhiisee jira jechuudha. Maaliif dhiiftee sababa maal ta'eetii fi
jedhamee gaafa gaafatamu ani eenyu dubbadheetan eenyu dhiisaa namni hundumtiyyuu immoo hattuu ta'eera hattuu hundi erga ta'ee kam dubbadheen kam dhiisaa jireenya dhuunfaa koo jireenya mataa koo illee hanga na dagachiisutti ga'ee jira wanti kun kanaafiyyuu ani immoo dirqama jireenya koo yaaduun qaba waan ta'eef dhiisuutiin qaba kana murteessee jedhee dubbate jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi jireenya biyya lafarraa kuni gabaabduudha. Haa ta'uyyuu malee amma jiraata sanittiyyuu waanuma biyya lafaa kanarratti addunyaa kanarratti hin darbine tokko kan inni nutti fakkaatu jechuudha. Kanafiyyuu dafqa namarraayis kan keenyallee namatti akka hin darbine of eeggannoo taasisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha bara kana keessatti. Kanaaf obboloota koo of eeggannoo taasisaa. Namoonni maallaqa gara biyyaallee ergachuudhaaf fedhii qabdan maallaqa biratti walitti qabatanii ergumaan takka fuutanii too jechuudha gara biyyaatti hin dabarsina gargar baafadhaa too maallaqa baay'inaan ergitu yoo ta'e deemsa keessa gara biyyaa ergadhaa isiniin jedha. Maaliif yeroo ammaa kanatti wanti gochaa jiru dallaalanii fakkeenyaaf ati yeroo jalqabaatiin maallaqa irratti gashatta taanan amanamummaadhaan maallaqa kee amma marsaa 3-4 kanatti nama si galcha. Kana gochuusaa namoota biraa immoo akka ati dabalattee dhaqxee too'ii namoonni biraallee irratti galchan birrii baay'ifatee too'ii fudhatee baduudhaaf jechuudha. Namoonni hedduun amma kan isaan nyaatamaatii jiranii namootuma dura irraa ergatan namni kun amanamummaadha dafee nuu galchaa keessa darbeeyyuu immoo kasaafaa dabarsee too'ii dhufee erga nuu dabarse yeroo rakkanne sanatti dhufee nurraa fudhata. Namni kun erga nuu amaneeyyuu ofiisaati maallaqa mataasaa yeroo rakkannetti nuu dabarse jedhanii namoonni hedduun jechuudha nama biraallee dabalatanii akka karaa sanaan ergataniif gabaa baay'isuuf jechuudha. Namni yeroo har'aa kanatti hattoo sanaxalee jira jechuudha. Karaa kanaanii kan inni obboloota keenya hedduu isaanii miidhanii kiyyoo isaaniitti gashatanii isaan nyaatanii jalaa dhokatanii bilbila isaaniillee kan cufatanii. Kanaaf obboloota koo of eeggannoo akka taasistanii ittaasuudhaan immoo waaqayyoo dafqa keessanii dabarsee namaaf hin laatine waaqayyo yoo nama eegee malee warroota akkana kanarraa of eeganii danda'uu hin jedhu. Maaliif dhugaa waaqayyo dubbachuudhaaf dheengadda ofiidhuma kootii muudannoon na mudate maallaqa kuma akkas gara 100tti siqachuudha xiqquma hirrate. Haa ta'uyyuu malee hoggasuma boqqaasii dabarsu malee naan jedhee tole jedheeni namni dirqama immoo namni irratti na dabarsisu suni onlaayinii irra jiraachuuti qaba malee onlaayinii irra hin jiru taanan hamma dhaqee miseejii seenee namni sun na bira ga'ee maallaqni jedhutti ani sitti hin dabarsu hin jedheen beektanii sana booddee rakkoon qabu jedhee maal godhaa hoggasuma dhaqee riisiitii jechuudha akkanan hin shakkineef riisiitii sobaa hojjetee jechuudha natti herge jechuudha maallaqni darbee kan jedhu maqaa namaan itti kenne sana akkaawuntii nama sanaa irratti barreessitu jechuudha. Sana booddee hoggasuma wixi godhee na qabe jechuudha amma kana bakka wanta irratti walii galle sana akka natti dabarsitu jedhee sana booddee lakkii walii galteen keenya akkasuma xiqqoo miseejii naa galuu toorarra jiranii eegaa jiru waan ta'eef hin jedhee sana booddee riisiitii sana fuudhee akkaawuntiin nama kenneef sana irratti gaafan galchu lakki kun riisiitii sirrii miti miseejinis wanti nuu galee hin jiru maallaqnis akkaawuntii keenya irratti wanti galee hin jiru. Kanaafiyyuu kun hidintiidha wanta sobaati waan ta'eef iyyuu hin galchine maaliif sobda jedhinaan jennaan sana booddee galcheera akkamitti kun riisiitii si erge miti mana jedhee natti kakachuutii eegalee siniin jedha. Kanaaf wanta akkasii wanti sobaa dhugaa dubbachuudhaaf anumayyuu dhufee too'ii mataarra naga'ee jira waan ta'eef iyyuu of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha. Maallaqa keessanillee yoo isinii danda'ama ta'e jechuudha namoonni sim kaardii harkaan qabne miseejii isaa kan arguutii hin dandeenye maallaqa keessan otoo namni amanamaan jiraate namarratti illee dabarsitanii yeroo miseejiin isaan qaqqabee isaan gara keessanitti isiniif dabarsan jechuudha nama amanamaa argattanii akka sanatti yoo ta'e malee callistanii akkaawuntiidhuma keessan irratti nuu galcha jettanii dallaala yeroo hunda maallaqa itti kennitanii akka hin nyaatamne isa kanallee yaadatti qalbeeffadhaa isiniin jechuuf hin dhufee jira. Maaliif hin beektaniif otoo hin taane yeroo takka namni sababa nama amanuuf nyaatamuutii danda'a jechuudha. Dafqi keenya immoo gola haadha ormaa keessatti waan hedduu nuti dandeenyee beela dheebuu wantoota hedduu jechuudha umurii keenya fixuudhaan dhiiga keenya illee guunee kan nuti finnu waan ta'eef kanaaf of eeggannoo taasisaa isiniin jedha obboloota koo. Yaanni ani isiniif qabadhee dhufee kana fakkaata hamma dhumaatti waan na wajjin turtaniif guddaa galatooma jecha
فيديو براتنا مولد ديمتي لقات ناتورا فيديو كان وجالتني مو شير لايك gochuu akkasuma immoo haara kan taatan illee subscribe gochuutii hin dagatinaa isiniin jedha turtii gaarii galatooma